Yooyyaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamoodhaaf kabajamoo nageenyi araarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha egaa anis nagaa kootii chaanela eebbisaa entertainment irratti guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garagaraa qabannee kara keessan dhufna jechaadha. Har'as viidiyoo baay'ee nama gaddisiisu tokko qabadhee gara keessan dhufee jira. Godina shawaa lixaa bulchiinsa magaalaa holotaa keessatti aanaa wal maraatti jechaadha. Waajjira poolisii keessatti akkasumas mana murtiitti abbaan manaa haadha seeraa kan taate aadde warqee fakkaansaa fi haadha manaasaatti dhukaasa banee jara lamaanuu battalatti ajjeesee jedhamee odeeffannoon tokko karaa sooshaal miidiyaa nu qaqqabaa jira. Asirratti ani yaada tokkoon dubbachuu qaba. Yaadni ani dubbadhu sakatta'iinsa inni jedhu suni barri irratti hin jiru. Namni tokko yookiin abbaan dhimmaa tokko waajjira mana murtiis ta'ee mana waajjira poolisiis iyyata tokko banuu gaaf deemu waardiyyaan barri irratti maaliif sakatta'iinsi hin taasifamne? Maaliif sakatta'iinsi hin taasifamne? Akkamitti namni kun meeshaa qabatee waajjira mana murtii keessa seenee raawwii kana hojjeta? Yeroo inni kana raawwatu sanoo abbootiin seeraa poolisoonni achi jiran maal hojjetan? Gaafuma inni nama lama bakka tokkotti dafa'u san achitti maa dafa'uu dhaban? Maaliif lubbuun isaatiif lubbuun jara sanii ganaama hidhaa ta'eessanii mana hidhaa keessatti irmee guutuu isa qallaban? Ma akkuma inni hiree namoota kanniinii karaarraa kutee kaayyoo isaanii karaadha deebise ajjeese umrii isaanii gabaabse kana inni illee ajjeefamuu qaba ture. Akkas ture dubbichi. Haadha manaaf abbaa manaa aanaa wal maraatti jechaadha. Waajjira wal dhabdee qabanii beellama qaban jechaadha. Guyyaa murtii eeggachaa turanii wal kasasaa turanii. Gaafa kana garuu guyyaa dhugaan baatu namni dhugaa dubbatu biyya Itoophiyaa kana keessatti dhugaa dubbattee hin jiraattu. Yeroo sin qabdu umrii sin qabdu. Namni sobu bichaatu jiraata. Haala kana gaafa siniin jedhu dhugaa dubbattee hin jiraattu biyya lafaa kanarratti. Sobdee nama fakkeessitee yoo bulte qofa nama wajjin jiraachuu dandeessa. Egaa abbaa murtii kan taate aadde warqeeni dhugaa murteessiteef jechaadha. Dhugaa eenyu murteessiti? Haadha manaa kana murteessite. Haadha manaa namicha kana raawwate haadha manaa Almaaz kan aadde Almaaz Mokonnon kan jedhamtu kana murtoo dhugaa murteessite jechaadha. Sababa kana maaliif ishiidha murteessita kan jedhu jalalachuu bakkuma tokkotti qawweedhaan itti dhokaase jalalachuu achumatti ajjeese. Qaamota seeraa gurguddaa biratti mana murtii keessatti waajjira keessatti jechaadha kuni kan ta'e. Waa'ee kanarratti ani akkuma waliigala Itoophiyaatitti illee yoo dubbanne akkamitti namni yakka kana raawwatu tokko akkamitti qaamummaan biyya achi keessa hojjetu waardiyyaa barriirra ol seensisurraayyuu eegale yakkamtoota itti gaafatamummaa lubbuu dubartoota kanaatirraa qabu. Maaliif yoo jenne akkamitti osoo hin sakatta'in barri balchanii ol galchan nama kana? Namni kun bakki inni deeme kun bakka lola yookiin dirree bosonatti deemaa hin jiru laala. Bakki itti deemaa jiru waajjira abbaa murtiitti deemaa jira. Mana federaala murtiitti himata ofii fixatanii murtoo ofii eeggachuudhaaf eenyutti akka dhugaan murtaa'u deemaa jira. Gaafa kanarratti haga inni meeshaa qabatee ol seenu akkamitti odoo sakatta'in barri dabarsaniitti ol seesisan yookiin jarumti kunuyyuu ajjeecha san keessa harka qabu. Maaliif meeshaa kana odoo argan tarii mallaqa fudhatanii dabarsuu danda'an? Kanaafuu isaanillee yakkamtoota jechuun barbaadan. Bara akkamii keessa akka jirrullee ani hin beeku. Bara dhugaan sobamuuf taartu. Bara dhugaan awwaalamnee sobni ol baafamee addunyaa irratti leellifamu. Bara lubbuun namaa gatii dhabde biyya Itoophiyaa keessatti jechaadha kuni ka ta'aa jiru. Keessatti Oromiyaa keessatti gatii lubbuu namaa akka baala barzaafititti gatii dhabeera. Harca'eetuma badaa jira. Egaa asirratti yaadni isinii qabu yoo jiraate waajjira qoraasuma seeraa irratti gaaffiin ani qabu. Maaliif sakatta'iinsi osoo hin godhamin waajjira san biiroo guyyaa san barrii ka eegu waardiyyaan achi jiru sunillee gaafatamuu qaba. Seeraan nu qoratamuu qaba. Yakka akkasii kana raawwatanii barrii bananii ol galchanii namni akka duuf sababa ta'u maaliif barbaachise? Deebi'ee namtichi ajjeese kunoo warra achi jiru qaamonni nageenya ni jiru. Waajjirri kun waajjira mana murtiiti. Yeroo dhukaasni baname sanitti hidhataan hundi daddafee seenuu bakka danda'uudha jechaadha bakki kun. Bakka yookiin dhoskaa wayii miti.
yookiin goda wayii miti filla fiitidha abbaan alangaa dhaabbate abbaa murtii dhaabbate itti aanaan ejejaan dabarsaan barreessaan dubbisaan hundi isaanii dhaabateeti bakki kun yeroo san akkamitti daddafanii yeroo nama tokkotti haga nama lama guutuu bakka tokkotti ajjeesu kana maaliif laalan meeshaa hunduu hidhattoota achi keessa jirullee hojjettoonni illee hidhattoota mootummaati. Beekatuma mallaqaan bitamtee jarri kuuwwan birrii nyaattee hodhiifte malee yoo dhugaadhaaf kan murteessan ta'e akkamitti jara kana namticha kana raawwate barri jala bananii ol galchan kuni gaafii keenya walii galaati. Lubbuun namaa immoo qoosaa miti. Kanaafuu namtichi sammaa achitti daffa'uu didan. Maalimaaf hidhattoonni seenanii poolisii waajjira san keessa seenee garuu gizee dhukaasni baname poolisiin barriirra jirullee ol gala ka achi keessa jiru sin dhiyaata maaliif achitti libisa godhuu didan maaliif dhiisan maayisa eenyu jecha isa teechisanii isa qallabu kun gaafii kooti. Lammaffaa irratti immoo mana waajjira tokko keessa himataan tokko yakka isaa himachuudhaaf gaafa deemu tokkoffumarraa guyyuma jalqaba eegaluurraayyuu meeshaaleen qara qaban meeshaaleen waraanaa meeshaaleen sibiilaa waan meeshaa kamuyyuu qabatanii akka hiseen ni barsiifama keewwanni biyya akkuma gandaatittu ni barsiifama yeroo kamiyyuu waajjira kissii dhaquudhaaf miti yooma qabatee kan deemuyyuu ta'e galmeesse mee'aa isaasan barri irratti waardiyyaatti kennee ol gala malee fudhatee ol seenuu hin danda'u waajjira keessa maaliif seera miti jechaadha kuni aad maleedha. Kana jechuun kiyyaa kun waan hin baratamneedha. Namni tokko meeshaa qabatee seenuun waan hin baratamneedha. Haga gandaatitti, haga godinaatitti, haga aanaaleetitti waan barsiifamaa turedha. Kanaafuu abbaa murtii tokko ajjeesuu jechuun seerri sun sirrii miti anatu biyya bulchaa jira jechuudha kuni. Kanaafuu seera olin jiraa jechuudha bar qaama seera ajjeesuu seerarra darbe. Eenyumtuu seera jala bula erga jedhame, eenyumtuu seera gadi erga jedhame inni ajjeefamuu qaba achumatti. Achumatti dibbiin godhamuu qaba maaliif? Inde seera ka atis abbaan feete seera jala bulta garuu seera cabsitee kaayyoo seerri ittiin bulmaata biyyattii seerri dhugaadha murteessu biyya Itoophiyaa keessa hin jiru hundi ishiitu warra hattuudhaan jiraattu ka dhugaadhaan dubbatu garuu kinoo akkanatti ajjeefama yeroo siif hin laatamu yoo sobdeetiniin dhugaa jalliste isaa murteessite mallaqa fudhattee gaafa sana asin jaalatamta laal namoota biratti umriin keessin dheerata garuu sobaan jirdhee umrii dheerachuudha dhugaadhaaf duute jechuun immoo biyya lafaa qofa osoo hin taanetti mootummaa waaqayyoollee boqannaa argatta garuu sobaan du'uun badaadha foon kee jiraachista malee lubbuu kee boqannaa bara baraa dhowwita namni amma ishee ajjeese kuni waan jireenya gaarii jiraatutti fakkaate innis mana hidhaatti tortoraa biyya lafaa kanarra jiru murtiin isaallee maal akka ta'u hin beeku garuu dhumatti illee lubbuun isaa akka gara si'oolii deemtu beekeetuma kana raawwata biyya lafaa qabeenya biyya lafaati jettanii waliin ajjeesinaa dhugaa hundi keessanuyyuu biyya lafaa boru biraa deemtu biyyi lafaa darabaadha qabeenyi biyya lafaa sin darba garuu namni fedha waaqayyoo raawwatu bara baraan jiraata kanaafuu fedha waaqayyoo raawwadha dhugaadhaaf du'a qabeenya osoorummaa karaan taaneen dhufu badhaadhinaa karaan taaneen dhufuuf jettanii lubbuu namaan balleessina qabeenya boru darbuu jettanii boru dhiistee deemta abbaan fooqii meeqa qabu abbaan gamoo meeqa qabu abbaan konkolaataa meeqa qabu abbaan aayifoonii meeqa qabu abbaan mallaqni isaa biiliyeenara ta'ee jiru guyyaan lubbuun dhufte hinuma dhiisee deema qabeenya kana fudhatee hin deemu wanni ati biyya lafaa kanarraa fudhattee deemtu siif mataa kee qofaadha naxalaa meetirii 3 kan bishaan hin xunne guyyaa san bitanii itti si awwaalan kanarraa kana fe wanni ati biyya lafaa kanarraa fudhattee deemtu jiru qullaa gara biyya lafaa kanatti dhufte qullaa gara samiillee deebita inna gaarummaadha yoo duute wayya qabeenya soorummaa karaan taane karaa sobaatiin haguma feete soorumtullee booddeen isaan tolume amma fakkeenyaa fi jara kana yoo fudhanne abbaan manaa kun kan raawwateedhaaf maaliif dhugaan sobni natti jallifamuu dideedha dubartii kana waan hin ajjeesiif jecha haadha murtii kanallee akkasumas haadha manaasaa kanallee bakka tokkotti tokkoseedha ajjeesuun isaa kun sobaa maaliif naa murtaa'uu didee qabeenya karaa sobaa maaf argachuu dhabeedha wanni biraan jiru dhugaan maafna dhugaa argu dhugaan akka eessa jirtu osoo beeku maaliif jallistee anaa murteessuu didde hinde dhiira sila ta'eedha fi dhugaan jallifamee murteeffama hin murteeffamu qaamni seeraa abbaa murtii tokko xiinxalee gadi buusee ol baasee jechoota jala lamaanuu dhaggeeffatee ragaalee adda addaa funaanee irratti mari'atee irratti qorannoo hedduu taasiseeti malee ol ka'ee har'uma takkittiidhaan hin murteessine wanna kana dhugaan eenyu bira akka jirtu bareeti
garuu dhiirri keenya tokko dubartii tan akkuma fedhanitti hacuucanii qabeenyallee dhoowwatanii ajjeesanii darbuu barbaadu. Garuu inni sun hin ta'u jettee haate dhugaa kuni aadde warqiin dhugaa murteessite. Gaafa isheen dhugaa murteessitu maaliif dhugaa murteessitaa? Maaf sobaan na cinaa dhaabbachuu diddee? Kaayyoon dhugaa biyya lafaarratti hin tolu. Jireenyi biyya dhugaadhaan wanni milkaa'an tokko hin jiru. Mallaqa si nyaachisa jedheen ta'uutanala. Mallaqa nyaachisuu fudhachuu diddee tarii dhugaa murteessite. Gaafa isheen dhugaa murteessitu garuu lubbuu isheetii irratti murtaa'e laala. Waaqayyo lubbuu ishee kan haadha manaasaa aadde almaazii kanallee haa maaru jenna. Isaa lubbuu isaanii haa fayyisu boqonnaa bara bara. Lubbuu isaanii mirga Abrahaam mirga Yaaqoob nuuf haa dhaabu Waaqayyooni. Inni isaan ajjeese se'a malee foon isaanii ajjeese malee lubbuu isaanii ajjeesuu hin dandeenye. Lubbuu isaanii samii jirti Waaqayyoon bira boqatti. Garuu inni nama isaan ajjeese kun akka salphate beeka. Har'a biyya lafaarratti namni dhiigni harka isaatti irra jiru, dhiigni qulqulloota harka isaatti irra jiru yoomiyyuu inni idmee isaa waan biyya lafaa kanarra haga gaafa lubbuu Waaqayyo koottu jedheen sigaa jedheen ol isa fuudhutti haga guyyaa sanitti boqonnaan argatu laala. Foon isaa irra boqonnaan arganne samittis lubbuu isaa boqonnaan argatu. Kanaafuu badiidhaaf jettanii muddamina. Miiraan hin hordofina. Karaan taane badhaadhina argachuudhaaf hin dhiphatina. Karaa dhugaatiin hawaa hunduma. Qabeenyi karaan taane sitti dhufu si balleessa malee siin tolu. Namni kun har'aaf itti fakkaachuu danda'a. Garuu dhugaan jirtullee kanaa miti. Laala. Boru ni dhiiraanna iftaan hin duuna. Hin nyaanna fi nyaannullee hin beenyu. Kabeeku Waaqayyoo dhumaadha. Karaan taane horii argachuudhaaf hin cinqaminaa dhugaa. Nama lubbuu namaallee balleessinaa karaan taane. Dhugaa maaliif abbaa seeraas taatu? Nama dhuunfaas haa ta'u nama kamuu ajjeesuun badii tokkoon alatti nama badii yoo qabaate iyyuu dhugaadha fajjee dhugaadha jiraadha Waaqayyotti kennadha oduma namni sunuus hin baddale nama ajjeesinaa dhugaa. Yeroo baay'ee namni biyya keenya rakkooleen hawaasa keenya keessatti argamu namni dhugaa yoo dubbate umrii hin qabu akkasuma ajjeefama. Durillee jedhamaan guddoo tokko dhugaa murteessa. Gaafa inni dhugaa murteessee jedhu maatiin warra inni dhugaa itti murteessee suni inni daga bu'u eeganiit duuban eeboodhaan ajjeesan jedhan. Akkasan ta'aa jirra bara kanarrallee. Maaliif karaa dhugaa dhiisnee karaa sobaa miliqaa jirra. Karaan taanetti badaa jirra. Dhaloota bubbee ta'aa jirra. Waaqayyoon dhaloota keenya kana nu haa qajeelchu. Ijoollee keenya kana